namni kamiyyuu darabaa jiraata malee barabaraan biyya lafarra hin jiraatu. Jireenya harka Waaqayyoo keessaa hamaas ta'e gaarii tola jedhanii fudhachuun dirqama. Utaalee yeroon bitee ka'u utuu sinaan taanee abbaa koo. Nagaan Waaqayyoo nagaa keessa miti anis nagaadha Waaqayyoo galatu. Egaa guyyaa har'aa jechuudha gaddii nutti dhaga'ame rabbiloonni koo kiristaanaa jechuudha nama jabaa nama guddaa biraa dhabuu keenyatti jechuudha. Nama nuti bukkee dhaabne egaa namoonni baay'een ni beektu jechuudha. Raajii beekamaa TV Jooshuwaa jechuudha addunyaa kanarraa du'anii boqotaniiru jechuudha. Foon isaanii boqotee malee lubbuun isaanii ni jiraatti. Egaa nutti dhaga'amus haa ta'u malee isaan garuu gara boqonnaa isaanii boqonnaa isa caaluu akka deemanii abdii guutuu qabna jechuudha. Egaa gara seenaa isaattan isin dabarsa. Guyyaa har'aa kana jechuudha wanti nuun mudate yookiis immoo wanta nuti dhageenye jechuudha oduu gaddaati jechuudha. Oduun gaddaa guyyaa har'aa immoo akka armaan gaditti isiniif dhiyaata. Oduun guyyaa har'aa jechuudha gaddaa laphee namaa cabsuu fi baay'ees nama rifaasisudha. TV'n Jooshuwaa raajiin beekamaan addunyaa kanaa yookiis immoo wangeelaa goota wangeelaatti namni jedhamu addunyaa kanarraa boqochuunsaa dhaga'ame. Har'a ganama sa'aatii 10tti fuula peejii isaanii irratti kan maxxanfame akka isaan du'anii barreeffamni barreeffamee lakkifame ni jira. Dhukkubeen isaanii yookiis mataa dhukkubeera yookiis qaamni isaanii miidhameera mana kimii ciisaniiru kan jedhu wanti ibsame tokkoyyuu hin jiru. Isaan garuu du'a isaanii qofatu dhaga'ame. Miidiyaaleen hawaasaa garaagaras wal harkaa fuudhanii yeroo isaan odeessan guyyaa har'aa teenyee ilaalaa turre. Maxxansi har'aan dura sa'aatii 10 irratti TV Jooshuwaa yookiis fuula peejii isaa irratti maxxanfame akka armaan gadii kanatti. Kan isaan jiraatan Juunii 12 bara 1963 hanga Juunii 5 2021tti jiraatanii biyya lafaa kanarra waggaa 57 umurii waggaa 57 har'aa addunyaa kanarraa hireesaa hunduma isaanii qooddatanii hamaas guyyaan gammachuus gaddas hundumaa qooddatanii gaafa hiree isaanii guyyaa har'aa kana gara mirga abbaa isaanii deemaniiru. TV Jooshuwaan Emmanuel TV kan jedhamullee akkasaan qaban ni beektu. Namoonni baay'een karaa TV sanaa barnoota garaagaraa akkuma kana sagalee waaqayyoo warroonni qooddachaa turtan ni jirtu. Kanaafiyyuu gaddii nutti dhaga'ameera. Haa ta'uyyuu malee dhalli namaa tokko addunyaa kanarraa guyyaa gammachuu yookiis immoo cidha 3 qaba. Innis namni gaafa dhalatu cidha qaba. Namni gamaa fi gamasiin xinnaa fi beekaan guddaan wallaalaan yaa'ee baga dhalattee jedheetu yeroo inni gammachuudhaan gara daa'ima dhalatee yookiis daa'imtittii dhalattee yeroo inni yaa'u argina. Kanaafiyyuu cidhi tokko isa kanadha. Cidhi lammaffaan immoo guyyaa gaa'elaa yookiis misirroo wajjin misirroo godhatu yookiin mana bultii godhatu guyyaa sanas namni gamaa gamanisiis xinnaanis ta'e beekan yaa'ee kolfee gammachuu sana qooddatee kanaafiyyuu cidha sanarratti hirmaatee eebbisee. Hi guys, akkam jirtu nagaa keessan miti ani nagaadha jechuudha. Saaroon tuubii like subscribe comment godhaatii na jajjabeessaa jechuudha. Video kana keessa jechuudha ergaa hin argattu kana caala jechuudha. Komeediiwwan garaagaraa kan isin hojjechuu danda'uudhaaf jechuudha. Na jabeessaa isinin jechuu jaalladha. Anillee akkuma kana mana keessan dhufeeni isinin jabeessaa jechuudha. Yoo nuti waliin jabeeffanne horii bakkeedhaan. Gaafa teenyee tilmaama keenya keessa galchinu namni qajeelaan sun maaliif du'ee namni dhugaan maaliif du'ee jennee yaadota garaagaraa keessa galla yookiis immoo tilmaama mataa keenya dhuunfaa keenya keessa gallee yerootti sammuu keenyaaf qalbii keenya jennutu jira. Haa ta'uyyuu malee macaafni qulqulluun garuu akka jedhutti namni qajeelaan biyya lafaa kanarraa hin fudhatama hamaan dhufee akka isaan dogoggorsineef inni dafee fudhatamee gara boqonnaa isa caalutti deemaadha. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa TV'n Jooshuwaan addunyaa kanarraa hunduma isaa golbanii gara jireenyaa boqonnaa isaanii deemaniiru. Dadhabbii isaanii biyya lafaarraa isa ol ka'achaa turan sana hammachuudhaaf sanyii sana dhaqanii makarachuudhaaf deemanii jiru. Kanaaf kiristaanonni baay'eetti gaddii dhaga'ameera. Nuttillee gaddii dhaga'amee jira. Haa ta'u malee jajjabaannee ammas galma keenya boritti akka adeemnuuf asumarraan dhaamsa keenyadha.
Kanaafiyyuu maatii fi hiriyoota ollaa fi biyya akkuma kana obbolaa fi obbolootaaf jajjabina hawwina. Namoonni baay'eenis immoo wantoota garaagaraatiin wal bukkee qaban yeroo isaan maaliif du'a akka tasaa dhalli namaa du'a jedhanii kan yaadanis jiru. Akkuma kana yeroo bara 2014 yookiis 9 bara 2014 akka Itoophiyaatti jechuudha. Sadaasa umurii isaa waggaa 60 maatii isaa guutuu waliin xiyyaara dhuunfaa isaatiin kufuun du'aanii addunyaa kanarraa kan boqote Neeslaanis kaasanii yeroo har'aa kana namni kun lallabaa wangeelaa beekamaa raajii ture. TV'n Jooshuwaas umurii isaa waggaa 57 har'aa waxabajjii 6 bara 2021 boqote jechuun miidiyaan walharkaa fudhanii odeessaa jiru. Jooshuwaan dhukkubee utuu hin jedhamin du'een dhaga'ame. Tajaajiltoonni wangeelaa jajjaboo addunyaa qabdi ittiin jedhame kanneen akka kanaa maaliif akka tasaa du'uu kan jedhan illee ni jiru. Akkuma beekamu gaadheessan illee sadaasa 9 bara 2014 umurii isaa waggaa kan jedhan illee ni jiru. Akkuma beekamu gaadheessan illee sadaasa 9 bara 2014 umurii isaa waggaa 60 addunyaa kanarraa xiyyaara dhuunfaatiin akka lubbuunsaa darbitee yoo dhagahamu. TV'n Jooshuwaa ammoo har'aa dhukkubeensa osoo hin dhagahamin du'a isaatu miidiyaa hawaasaa irratti as ba'e. Haa ta'uyyuu malee yerichi yeroo nuti itti dammaquu qabnudha. Yeroo nuti itti dammaqnee fuula waaqayyoo. Haa ta'uyyuu malee yerichi yeroo nuti itti dammaquu qabnudha. Yeroo nuti itti dammaqnee fuula waaqayyoo barbaaddannudha. Fuula waaqayyoo barbaaddannee yoo qophoofne malee salphachuudhaaf jirra. Duuti dhaammateen dhufu guyyaa har'aa bor iftaan jedheen dhufu inni akka tasaatti dhufa waan ta'eef sanammoo nuti immoo keessumsiisuudhaaf yeroo hundaa qophaa'uu qabna. Gara uumaa keenyattis deebinee iyyinee isa barbaaddachuu qabna. Yeroo itti waaqayyo qajeelota isaa biyya lafaarraa sassaabbachaa jirutu ga'eera. Dammaqaa hundumti keessan xinnaan jennu daa'iman jennu wallaalaa fi biyya keessaa fi biyya alaa hundumti keessanuu qophaa'aa fuula hoolichaatti dhiyaachuudhaaf jirra. Wanti hundumtuu yeroo itti wal dhugee kana keessatti dammaqnee fuula waaqayyoo barbaaddachuun nurra jira. Dhaamsi keenya guyyaarraa kana fakkaata. Kanaaf waan hamma yoona kanatti nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa hiree ofii fudhatanii deemuun waanuma jirudha. Egaa guyyaa har'aa miidiyaan biyyattii akka kanatti gaddaa isaanii ibsataa oolaniiru jechuudha. Hundumaafiyyuu jajjabinaa isiniif hawwina. Qixaa fi mandara biyya jirtan hundumaatti isiniin jechuu jaallanna. Dhaamsi keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Kanaaf waan hamma yoona kanatti nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa gaddi guddaan nutti dhaga'ameera. Haa ta'uyyuu malee nuti kiristaanonni gadda keenya damdamannee gara fuula duraatti akka adeemnuuf of jajjabeessuu qabna. Nuti biyya lafaarra jiraachuuf miti yeroodhaaf teenya darabaadha biyya lafaa kontiraata jechuudha. Namni biyya lafaa kanarratti hin dhalata malee hin irra jiraata malee bara baraan irra jiraachuu hin danda'u. Kan inni irra jiraatu garuu samii waaqaa yookiis immoo jannata jiraachuu danda'a bara baraan. Garuu biyya lafaarra umuriinsaa muraasa. Kanaafiyyuu of jajjabeessinee gadda keenyas keessaa baanee galma keenya gargaraadhaaf qophaa'uun nurra jira. Kanaafiyyuu hundumti keessan dammaqaa fuula hoolichaa barbaada. Yerichi nutti dhiyaachaa jira. Nutti dhaammatee miti hattuuni gaafa mana namaa seentu yookiis immoo mi'a namaa fudhachuudhaaf dhuftu namatti dhaamte miti. Duutis immoo akkuma kana gaa nutti dhaammatee dhufa miti. Kanaafiyyuu dammaqnee qophaa'uu qabna. Hamaas ta'e gaarii jireenya addunyaa kanarra qooddatee namni kamiyyuu addunyaa kanarra ni boqota. Garuu akka tasaa gaafa ta'u baay'ee namatti dhaga'ama. Haa dhaga'amuyyuu malee hireen si kenne jennaan hafuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu hundumti keessan Amanaan na qabdaaba utaalee yeroon bitee ka'u utuu sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u situ naaf dhidhiibee
Diidamaaf dheedaa marrummaan koo kanaaf roobnee boo'ee